Egaa akkuma argaa jirtanii harki mucayyoo tanaa akkana ta'ee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii maalirraan kan ka'e ijoollee biraatiif iyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Wantoota asiidota waan asiidii isaa nama gubbisan osoo hin taane malkee biraa hin jira colrxsiidhaan isa ol fakkaatudha jechuudha. Kanaafuu wantoota qulqullinaa yeroo qulqulleessitan sirriitti of eeggannoo godhaa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube kana jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu jecha. Egaa har'ammoo waa tokko isiniif dhaama. Keessattuu ijoolleen qulqullina minaa hojjettanii jechuudha. Qulqullina yeroo hojjettanii harka keessanitti gilaafsiin irra yoo hin jirre jechuudha. Wantoota ijoolleen haaraa nama dhuftan sinan agarsiisa. Wantoota akkasiitu harka akkana nama godhaa jechuudha. Kanaafuu kireemiin kun shaggaadha. Yeroo darbe maal seetanii ala dhiquudhaaf wantoota akkana nama godhu kana binnee turre akka tush namatti godha jechuudha. Akka waan abiddi nama gubee wayii namatti baasa. Malkii isaa isin agarsiisa akka jiru isa fayyadamuudhaan dura baay'ee nama guba jechuudha. Akka asiidii garuu inni bishaan fakkaata. Wanti kun bishaan fakkaata jechuudha. Kanaafuu kireemiin kun gaariidha. Kireemiin kun yeroo fayyadamtanii gaariidha isiniin jedha warreen wantoota akkasii kana fayyadamtan mana keessan keessa jiraate sirriitti of eeggannoo godhaa. Keessattuu warreen cidiyaatii minaaman hojjettanii jechuudha. Dhugaa hedduu takka garaana nyaatte yeroo baay'ee beektanii wantoota adda addaatirraan illee waan akkanaa kuni namatti harki keenya amma fakkeenyaaf wantoonni akkasii kuni biyya keenya keessa waan hin jirreef ijoolleen haaraa nama colrxsuma kanarra yookiin dubbisuu naamna waan namoonni hin dandeenye ijoolleen tokko isaan beekatiidha fuyyuu ittiin himanii jechuudha. Beekatiif ittiin himan ijoolleen immoo miidhaa cimaan irra gahuu danda'a akka mucattii kanatti jechuudha. Kanaafuyyuu jalqabaa wantoota ittiin qulqulleessitanii maalidha kun maalidhaaf ta'a jettanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Osoo itti fayyadamuudhaan dura waan akkanaa kun nama miidhuu jettanii ilaaluu qabdu jechuudha. Waan kamiyyuu haa ta'u yookiin immoo gilaafsii godhachuu qabdu jechuudha. Harkaan tuquudhaan booda waa tokko immoo isiniif dhaama. Colrxsii yeroo baay'ee Saawud Arabiyaatti colrxsii sirriitti fayyadamu. Bakka hundatti jechuudha. Meeshaa isaan dhiquu, uffatallee taanaan uffata adii akkasumas immoo wanti hundi bakka colrxsiin keessaan dhabamu jechuun hin dandeessu jechuudha. Ani ofii kiyya waanan beeku waanan. Kanaafuu colrxsiin ija keessan xiqqoo ishee sintuunaan iji nama balleessa. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Waa tokko waan sinii dhaamu takka keessaa tanaa jechuudha. Colrxsiin amma harki mucattiitu ni fayya. Colrxsiin ija keessa sintuunaan garuu iji nama hin baddi jechuudha. Madaalitiin isaatillee hin jiru. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Harka irratti beektanii asaasiyyaadhaan namoonni asaasiyyaa qaban wantoota akkanaa wanta ittiin qulqulleessan wantoota akkana kana gaafa wal qabate harka nama kukutaa harka irratti baqa waan ta'e namarratti yaasaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Wanta isiniin gallimmoo nagaafachuu dandeessu. Wanti gaafa isinitti ta'e nagaafadhaa isiniin jedha. Warreen immoo gaafii nagaafattanii isiniin deebisne ana barreeffamni keessan yeroo baay'ee oo barreessitan yoo dafee hin ilaalin barreeffamni oluma deema na jalaa cufama. Ijoollee baay'ee natti muufattanii turtanii jechuudha. Asumarraa isiniif gaafii yoo nagaafachuu barbaaddanii jechuudha. Gaafii yoo gaafachuu barbaaddan baay'inaan ani yeroo sanitti waan argeen booda yeroo sanitti hin argini ol deema waan jiruuf ol deema waan ta'eef mul'atu ni beektu kana jedhee yaada jechuudha. Yeroo baay'ee na rabsitanii gaafii si gaafanne nuuf hin deebisne naan jettanii turtan. Ani gaafii nagaafattan osoo hin argin odoon barreeffama san hin dubbisin na jalaa ol darbuu danda'a. Hin argine kanaafuu irra deebitanii nagaafachuu dandeessu. Waan argisiniif an deebisaa waan argin immoo homaa gochuu hin danda'u. Asumaan dhiifamsiniin jedha. Kana fakkaataa sirriitti of eeggannoo nama barbaachisaa. Ijoollee nama dhuftan keessattuu waan baratan keessa waan barsiisan keessa osoo waan akkanaa kana barsiisanii biyya keessatti ijoollee baay'ee baay'ee jedhee yaadaa jechuudha. Keessattuu wantoota qulqullinaa
wantoota ittiin mana qulqulleessan, wantoota ittiin waan isaan miidhuu danda'u. Waan isaan amma fakkeenyaaf colrxsii waan isaa yookiin colrxsii kana beekuu dhiisuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf namni beeku. Anu yeroo jalqaba deemu hin beeku. Akka harka nama akkas nama godhu hin beeku jechuudha. Itti fayyadamaan ture harki keenya badii baqqaa baay'ee tokko rakkachaa ture jechuudha. Kanaaf kireemirree naa bitanii baqqaa kireemii sanirree narraa baduu jee baqqaa ammumaan baruu na isaa deeme malee baay'ee tokko na rakkisaa ture. Waa hundi itti biitiin isaa meeshaa isaan dhiqamaa baqqaa colrxsiin keessaan dhabamu maaliif qulqullina sirriitti antinii jedha waan ta'eef colrxsiin gaariidha. Gin namarratti dhiibbaa ni fidaa jechuudha. Dhiibbaa osiniin jedhu baay'ee nama guba. Harka nama akkasiniin jedha obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Wanti isinii dhaamu immoo takka maalidha? Amma fakkeenyaaf gaafa biyya san ijoolleen deemtan warreen achi deemuudhaaf karoora qabattan dhugaa dubbachuuf osoo ijoollee amma wanta ta'aa jiran kan biiroo keessatti biyyuma san keessaa ba'uudha. Itoophiyaa san keessaa biyya rakkattuu tana keessaa yaa waaqayyo nu baasi kan jedhu baay'eetu jira. Yaa biyya keenya keessattis rakkinatu jira. Garuu immoo biyya keessatti yoo rakkatte wayya. Biyya namaa keessatti rakkattee akkanatti eenyu jechuudha. Biyya kee keessatti rakkachuu si wayya. Maaliif jennaan Saawud Arabiyaa osoo hin taane biyyoota garaagaraa odoo yaaltan isiniif wayya. Ani kana isiniif dhaamu. Warreen deemanii achi jiran immoo adaraa keessan Arabootan illee ta'e eenyumaa iyyuu ta'e aartanii waa tokko obsaan oggaan lamaan takkittiin tun dhugaa dubbachuuf oggaa takkittiin dhumnaan oggaan lamaan tun daftee deemti waan ta'eef kontiraata keessa fixannaan isaan biraa deemtu. Kanaafuu ammasittuu immoo obsaan waa hundumaayyuu taaggastanii kontiraata keessa nagayaan fixattanii isaan biraa deemu. Isaan wajjiniin eenyu jechuu osoo hin taane isaanuma biraa wanti jiru isaan biraa sokkuu bichaadha. Amalaan qabattaniitu hojiinis baay'atu beeloftanis maal jettanis gadi cabdanii mataa keessan gadi cabsitanii jechuudha. Amma fakkeenya tokko neetworkii dhoowwatu tokko nyaata dhoowwatu siqaa himeeqatu jira. Garuu immoo mataadhaan gadi jedhanii taaggasanii yoo jedhan wanti dabarre hin jiru. Kanaaf taaggastanii waa hunduma dandeessanii oggaan lamaan teessan sun hin dhumti. Yeroo jalqabaadhaaf waa hundi isinitti cimuu danda'a, isinitti kabbaduu danda'a. Garuu immoo gaafa qixxee geessan isaan iyyuu hin dhiisu hin raafatu. Yeroodhaaf sin cannaqu, yeroodhaaf baqqaa sin rakkisu. Araboonni bakka hundayyuu hin jira jechuudha kan akkanaa. Kanaafuu yeroo sanitti immoo obsa qabaachuu qabdu, obsuu qabdu. Anna akkasiniin jedhaa bakka jirrutti waaqayyoon nu haa eegu. Nuti isa qabannee isa tokkicha bicha qabanneeti kan biyya keenyaa baanii fira keenyaa achi jira. Obboleettiin keenya hin jirti jennee osoo hin taane waaqa keenya qabanneeti kan biyyaa baanii. Kanaafuyyuu taaggastanii obsaan fixattanii achi deemuu dandeessu jechuudha. Boochanii miidiyaa irratti waan akkasii maafi faayida. Siniin taanan immoo oggatee lamaa fixattee wanti siniin dhaamu takka immoo lookeeshinii akkaataa ittiin ergannuuf ergi waan naan jettan natti fakkaata. Ijoolleen waan kana na gaafattan hin jirtu. Lookeeshinii isaa irra isiniifan hojjedha. Ammanas taa'u hase dhiifama siniin jedha. Waa'ee lookeeshinii kan akkaataa ittiin ergan siniifan hojjedha inshaallah. Warreen lookeeshinii erguu hin beekne jechuudha. Lookeeshinii ijoollee beektaniif lakkoofsa keessan kan bira hojjettan irree odoo waliif qoqqooddan namni sun gaafa online irraa bade kallattiirree akkasii bilbilamuu akkasitti irra wal qoqqooddanii gaarii yaada. Warreen lookeeshinii akkaataa ittiin ergamu hin beekne viidiyoo isiniif hojjedha. Isa viidiyoo lammaffaratti inni raaffanne kanallee siniifan hojjedha siniin jedha. Nagaan naa turaa fayyaanaa ta'a. Like subscribe gochuun dagatinaa.